Tole ashama harkafuune kabajamtootaa fi daawwattootaa leensaa mul'una family jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyo inni nagaa keenya ta'e eebbifamu isiniin jechuu barbaada galanni waaqayyoodhaaf sanuu wajjiniin ta'e faa ta'u guyyaa irraa jechuudha chaanaala kanaaf faara hortata subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaadhaan isin gaafadha. Isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenya chaanaala kanaaf gaara aaraa hortata warri nafaan turtanis warri haaraa taatanis akka subscribe gootan like share comment gootan abdiin sinirraa qaba. Guyyaa irraa jechuudha waldaa hin deemne jechuudha guyyaa sanbataa waldaan nadhe na dhukkube jechuudha xiqqoo dugda koon dadhabe dugdatu na dhukkube xiqqoo dadhabbiin qaba jechuudha ga'ees jira wanta ta'eef xiqqoo kanaaf hunda dadhabe jechuudha. Kanaaf naqeenis bakka mul'unaan na dhoowwee qursii nyaatanii buna dhuganii baanii jechuudha. Biiftuun gidduma mul'unaan na biratti hambisee waldaan deemne ishiinis wayin irratti yaadee jechuudha. Yoo naamin ka'ee jechuudha abbaa ishii jaalatti baay'ee tokko anaan amma na jaalattu baruudhaaf nan fattana jechuudha raqa hormaataan itti fida jechuudha. Qo'achaa jirti hin qo'atti jechuudha amma gola jirti hin qo'atti. Nan dhageessu jechuudha mana jala jirti jechuudha gola otoo hin ta'in mana jala jirti piraankiin irratti yaadee jechuudha piraankiin kun maanni silaanoo waldaan deemnee jedhetanii kadhannaa godheeraan mataa kootiin jechuudha warri dhaqan immoo akkanaa kadhataniif kanaa kadhadheeraani xiqqoo torbee darbe dhaqee ta'u waldaa duddina dhukkube jechuudha xiqqoo natti ulfaate. Dudda kootan dadhabachuudha yeroo baay'ee isa dura biiftuu irratti xiqqoo miidhama qaba waan ta'eef jechuudha dudda miidhama wal isiniin jedhu isatu xiqqoo yeroo sana duddina dhukkubaa ture isatu yeroo amma xiqqoo natti dhaga'amaa jira jechuudha da'umsa irratti miidhamni gadheedha yeroo daan miidhamuun sirriimti jechuudha of yaaluun gaariidha jechuudha yeroo sana haallis akkasin miijanne badaa miti jechuudha. Hojii badaa namni na gargaaran jiru ture ofumaaf hin hojjechaa ture jechuudha kanaaf xiqqoo ulfaachaa ture amma immoo biiftuun istii hin dhufti na waamachuudha qo'annaarra jirti daftariin harkaan bu'u jechuudha baattee masiifachi deemti barattuu cimtuudha dhugaa dubbachuudhaaf biiftuuni daftara baattee tola teessee mana jala qo'achaa jirti jechuudha anamma maalan godha seetanii wanti buufadheera mirindaan dhugaa jira jechuudha mul'unaan naa bitee ba'ee. Isa otoo dhuguu kootu na bira taa'e jedheen jechuudha. Akka namatti inni jedhee nama du'u ka'ee ta'a jechuudha. Maal akka ishiin naan gootu walumaan ilaalla. Nan waama jechuudha. Biifoo kootu. Kootu. Koon na bira taa'e. Kootu asii. As kootu. Video jedhu dhugaa video jedhu nagaa gaafadhusti daawwattoota kee. Ashama harkafuunee kabajamtoota daawwattoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii nagaa kooti. Eeshi ilkaan kee maal ta'e isti agarsiifadhu. Ilkaan kee agarsiisi. Si yaannaa jechaa jiru yeroo baay'ee si yaadu. Ilkaan ishii buqqifattee jirti fuuldura jalaan lama buqqisteetti fuulduraan immoo tokko buqqiste jechuudha. Ijee kaarruu baafatte jechuudha. Kana daawwattoota keenya viidiyoo hojjannee waan biiftuu waamee jira hojjannu adees cufu.
Dan sobe sih biwa ko. Lugu masih teh, hah? Bik, oh, lugu masih teh sih. Sobe tadi ya cura Frankie surat gore la kono luga video je choton teh Frankie surat ya deh sih biko. Di surat sobe tadi bar. Bik, boleh kaman. Sobe ni bar. Dis bakana sobe. Dis bak. Sare ko she. Dis sobe tani she. Sobe ni bar. Lugu masih teh, hah? Udah berinda. Daawwattoota tuh kayaknya dhuguma seetiin boochee is baqqashee sobee ni bar ta'u garaatti namoota eetan immoo ofirraachisa jechuudha dhuguma seetiin boochee jechuudha innaa dhuguma sitti fakkaate dhugaa nan sobeshee haala waan ta'u innaa ta'e Gaaf tokko sakatti video malee itti taphadhe jechuudha. Baay'ee rifattee boochee gaafa sanas baay'ee boochee jechuudha. Rifattee jechuudha. Innaa sobeetan ishii biqoo. Dhuguma seetee. Waldaa immoo beekuun dhoowwee mulunaatu dhoowwee maal dhiistee waldaarra? Maaliif dhiisteedha waldaa? Maal dhiistee waldaarra? Mucaan keenya mee asumaan gaafsi gaafadha. Mucaan keenya maal dubara akka ta'u moo dhiira akka ta'u barbaadda? Daawwattoonni keenya gaafadhu naan jedhanii turan. Jedhu ittiin kaattaa seekaa viidiyoo jannannee dhufnee ani biraan kee xiqqoo sirratti godhee tan yaade. Ittaa seekaa dhiisi bakka inni sobee tan bar samma. Sobeen biraan kee sirratti godhee nanumaan taane. Jedhu kaattaa seeyi sa'aatiin dhumaa jiru. Mucaan keenya dhiira akka ta'u moo dubara akka ta'u barbaadda? Dhiira moo dubaratti misti? Dubara akka ta'u itti jettee ofitti qabdeet. Dubara? Dhugaa? Maalii dubbadhu kafaanii? Hoo viidiyoo jennaa waliin jenne miti? Ani garuu piraanki sirratti godhe koo dubbadhu katoo waan viidiyoo jennee sin dubbatta miti? Dubbadhu katti. Dubara. Dubara? Dubara? Dubara barbaadde anoo. Anoo. Daawwattoota keenya kana fakkaataa piraanki irratti. Waldaan dhaga'ama miti? Dhaga'ama miti waldaan? Sirriitti dhaga'ama yaada. Akkasii kana fakkaataa daawwattoota keenya nagaatti turaa har'a waldaadhaan dhiyaanii mana noolee waan ta'eef jechuudha. Biiftuu faana piraanki isinii godhee jira. Biiftuu irratti hojjedheera. Laayikii naa tuqaa. Laayikii tuqaa. Laayikii nu godhaa. Sagalee keessirraa nuuf itti dubbadhu. Laayikii nu tuqaa. Laayikii godhaa.
Nagaatolaa viidiyoo biraatiin akka deebinee walitti dhufnuuti nagaatti nuuf tura. Bye bye. Ciao 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 sinin jenna ciao. Ciao ciao bye bye ciao. Ciao.